Waldhabdee baha giddu galeessaa keessatti waraanni ka'uu danda'u waraana guddaa gidduu Iiraanii fi Israa'el. Iiraan kophaa ishee loltii? Hidhattoonni Iiraaniin deeggaran eenyu fa'a? Eessatti argaman? Gaaffiiwwan kanneenii fi kanneen biroo kaasaa wajjin ilaali. Nu waliin tura. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qaqqaalii, nageenyaa fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun Muraad Moo Productionidha. Maatii Muraad Moo Production ta'uuf mallattoo subscribe tuqaa. Giddugaleessi bahaa zoonii waldhabdee fi walitti bu'insaan beekama. Dhiphinni naannichaa yeroo tokko qorraa yeroo kaan ho'aa osoo guutumaan guututti hin dhoohin waggoota dheeraaf itti fufeera. Sagantaa misaa'ilaa fi nukilaarii Iiraaniin walqabatee naannoon kun yeroorraa gara yerootti dhiphinnaan walqabata. Ameerikaa fi Israa'el yoo Iiraan sagantaa nukilaaraa ishii hin dhaabin waraana akka fayyadaman irra deddeebiin ibsaa turan. Akka lakkoobsa Awurooppaa 2020tti qondaalli waraanaa Iiraan Jeneraal Qaasim Suleymaan diroonii Ameerikaatiin yoo ajjeefaman, Iiraan immoo deebii kanaaf kaampii Ameerikaa misaa'ilaan tumuun kan yaadatamudha. Yeroo dhihootti immoo Israa'el bu'uuraalee misoomaa nukilaaraa Iiraan irratti tarkaanfii fudhachuuf qophii akka taate gabaafameera. Iiraan immoo gama isheetiin nukilaaraa hojjechuuf gahumsa akka qabdu ifoomsitee jirti. Ameerikaa fi dhaabbileen addunyaa kana dhugoomsaniiru. Beektonni Iiraan boombii kana hojjechuuf ajaja abbaa amantaa isaanii qofa eeggatu. Kanaan walqabatee waraanni baha giddugaleessaa irratti ka'uu danda'a gaafiin jedhu ka'aa jira. Waldhabdee baha giddugaleessaa keessatti ka'uu danda'a yeroo jedhamu waraana guddaa gidduu Iiraanii fi Israa'eliiti. Waraanni Iiraanii fi Israa'el gidduutti osoo eegalamee achuma tura jennee yoo yaanne baay'ee dogongorree jirra. Iiraan kophaa ishee hin loltu. Guutuu baha giddugaleessaa irratti humni guddaan 100,000 lakkaayamu meeshaa waraanaa hanga funyaanii hidhateetu jira. Keessattuu deeggartoonni Iiraan kan Yemen, Iraaqii fi Libaanos keessatti argaman. Hidhattoota sirriitti qindaa'an meeshaa waraanaa fi humna namaa guddaa qabu. Inumaa humna mootummaa biyya isaanii waliin walgitu yookaan kan caalu qabu. Tokko tokko immoo humna Israa'el mataa ishee kan gitu qabu. Waggoota 20 darban Iiraan funyoo hidhattootaa guutuu baha giddugaleessaa waliin gahuu danda'u ijaartee jirti. Humnoonni Iiraaniin tumsaman baay'ee ta'an jiraatanillee hunda caalaa Israa'elii fi Saa'udii kan naasise garee sadiitu jira. Isaanis ollaa Israa'el kan ta'e Libaanos keessatti kan argamu Hizbollaa, Iraaq keessatti kan argamu Al-Hashd Ash-Shaabii, waldhabdee keessoo keessa kan jirtu Yemen keessatti kan argamu Huutiidha. Gareen sadiin kun humna waraanaa 100,000 lakkaa'amanii fi meeshaa waraanaa gurguddoo kan qabanidha. Akkasumas Iiraan waraana keessa osoo hin seeniin diina ishee kan itti waraantudha. Libaanos keessatti kan argamu Hizbullah. Hizbullaan baha giddugaleessaa keessatti garee hidhattoota mootummaan ala jiran keessaa isa guddaadha. Humni namaa fi meeshaa waraana isaa raayyaa ittisa biyyaa jira jedhame waliin walgita. Waraana Israa'el waliin taasifame keessatti gareen injifate garee kana qofa. Gareen kun bara 1980moota keessa kan hundaa'e yoo ta'u kaayyoon isaa yeroo sanatti humna Israa'eliin qabamee kan ture kibba Libaanos bilisoomsuu ture. Bara 2000tti Israa'el waggaa 18f dhuunfattee bulchaa kan turte akka gadhiiftee baatu godhee jira. Gareen kun bara 2006tti daangaa Israa'el haleeluun loltoota 8 ajjeesuun 2 erga booji'ee booda waraana Israa'elii fi Hizbollaa gidduutti guyyoota 11f taasifamee jira. Waraana kanaan Israa'el Hizbollaa injifatuu hin dandeenye. Hizbollaan misaa'ila gara Israa'el erguun miidhaa guddaa dhaqqabsiiseera. Israa'el osoo haaloo ishee hin baafatin dhukaasa dhaabuuf dirqamtee jirti. Akkasumas loltoota ishee deebisiisuu hin dandeenye. Namoonni baay'ee waraana kana irratti kan injifate hin jiru jedhu.
Inumaa Israa'el karoora ishee waan galmaan hin ga'iniif injifatamtee jirti jedhu. Hizbollaan bara 2006 asitti gargaarsa Iraan irraa argatuun waggaa 15f of cimsaa dhufeera. Amma loltoota waraanaa 100,000 oli akkasumas misaa'ilotaa fi rokkeettota 120 hanga 130 akka qabu tilmaamama. Dandeettii misaa'ilaa fi rokkeettiin isaa kan biyyoota Arabaa fi biyyoota addunyaa hedduu isaanii ni caala. Misaa'iloonni kunniin fi rokkeettonni kunniin kan Hamaas dhukaasu miti. Misaa'iloonni Hizbollaa hanga kiiloomeetira 700 kan furgisamanii fi naannoo Israa'el kamiyyuu kan dhaqqabanidha. Gabaasni miidiyaalee Israa'el irraa bahu akka agarsiisutti misaa'iloonni Iraaniin tolfaman kan kiiloomeetira 200 furgifamu zilzaalii fi kan kiiloomeetira 700 furgifamu baalestikii akkasumas yaaknoot kan jedhamu misaa'illi farra doonii harka Hizbollatti argama. Yeroo dhihoo asitti Iraan misaa'iloota kennurraa gara ofiin oomishuu danda'utti guddisaa jirti. Hoogganaan ol'aanaa mootummaa Iraan tokko TV Hizbollaa irratti dhiyaatanii ce'umsa teeknooloojii fi faayidaa inni qabu yeroo haasa'anitti akkana jedhan. Nama beela'e guyyaa tokko qurxummii yoo kenniteef akka obsu isa gargaartee jirti. Garuu akka inni qurxummii qabuu danda'u yoo barsiiste akka umrii isaa guutuu nyaachistetti yaadama. Iraan akka Hizbollaan misaa'ila ofii oomishuu barbaadu. Kanaan immoo milkaa'aa jirti. Gareen kun holqa lafa jalatti misaa'iloota oomishaa jira. Baajatni waraanaa waliigalaa doolaara Ameerikaa miliyoona 700 oli. Kana jechuun misaa'iloota 100,000 ol kan qabu Hizbollaan humna akkamii akka qabu hubachuun ni danda'ama. Hizbollah biyya ofiititti humna waraanaa biyyaa jedhamee moggaafamuu baatus humna cimaadha. Al-Hashd Al-Shabii rakkoo Ameerikaan ofiitti fidde. Iraaq erga bara 2003tti Ameerikaa weeraramte booda maqaan kaartarra haa jiraattu malee akka biyyatti miila lamaan gad dhaabattee jirti jechuun baay'ee nama rakkisa. Bara 2003 asitti kutaalee Iraaq keessatti humni of danda'an naannoo fi hidhattoonni uumamanii biyya addaan qoodataniiru. Bara 2003 as hidhattoota uumaman keessaa Al-Hashd Al-Shabii isa tokko. Humni kun deeggarsa Iraaniin tolfamee amma Iraaq keessatti humna guddaa ta'eera. Akkuma Hizbollah Al-Hashd Al-Shabii deeggarsa Ameerikaatiin kan tolfame raayyaa ittisa Iraaq irra humna namaa fi meeshaa waraanaan kan caaludha. Hidhannoon isaa inni guddaan Ameerikaa irraayi. Akkamitti Ameerikaan diina ishee hidhachiisti yoo jettan, bara 2003tti Ameerikaan erga waraana Iraaq bittinneessite booda raayyaa waraanaa haaraa uumte. Raayyaa ittisaa Iraaq kan Ameerikaan ijaarame kana keessa loltoonni jiran irra hedduun akkamitti waraana biyya keenya kan diige jala hiriira jechuun meeshaa waraana isaanii qabatanii gara garee Al-Hashd Al-Shabii fi garee biroo seenan. Haala kanaan waraana Ameerikaa fi deeggarsa Iraan irraa argatu wal simsiisee ofii isaa Iraaq keessatti waraana humna guddaa qabu ijaarrateera. Iraan irraa meeshaa waraanaa doolaara Ameerikaa biliyoonota baasu akka argate himama. Iraaniin kan tolfame misaa'iloota fageenya gabaabaa fi giddugaleessaa akkasumas xayyaara nammaleeyyii fageenya dheeras ni qaba. Bara 2020tti Jeneraal Qaasim Suleymaan ajjeefamuun walqabatee Ameerikaa fi Iraan gidduutti waraanni uumamuu danda'a sababa jedhuun misaa'ila baalastikii 100 lakkaa'aman kennitee fi of eeggannoon akka dhaabbatan ajajjee turte. Haa ta'u malee waraanni sodaatame uumamuu baatus waraanni hidhattootaa hangam akka ta'ee fi hanga eessaa deemuu akka danda'u akkasumas waraanni eegalamnaan Israa'el, Ameerikaa fi Iraan keessa qofa akka hin taane agarsiisa guddaadha. Al-Hashd Al-Shabii humnoota Iraaq qabatan keessaa isa humna waraana guddaa qabuu fi dandeettii poolitikaa qabudha. Kana jechuun Ameerikaan Iraaq digde keessatti diinni ishee Iraan injifattee baate jechuudha. Hidhattoota Huutii baha giddugaleessaa keessatti kan Iraaniin tajaajilu sadaffaan Yamanitti kan argamu Huutiidha. Huutiin waraana biyya keessaa Yamanitti taasifamu irratti Iraaniin bakka bu'ee
waraana Saawudii fi United Arab Emirates waliin wal falmuun beekama. Huutiin akkuma Hizbullah fi Al-Hashd Ash-Shaabii Iiraaniin deeggaramuun hidhattoota 100 hanga 120 ijaarrateera. Iiraan irraa kan argate xayyaarota nammaleeyyii fi misaa'ilota balastikii fageenya giddugaleessaa dabalatee akka Hizbollatti rokkeettotaa fi misaa'ilota ofiin oomishuuf leenjii fudhachaa jira. Leenjiin kunis firii argamsiisee jira. Waggoota muraasa gidduutti humna Hizbollah waliin walgita jedhamee amanama. Misaa'ilonni isaanii Israa'el dhahuu akka danda'u himama. Hidhattoota sadiin kanneen dabalatee Iiraan bakka bu'uun Siiriyaa keessatti Bashir al-Assad deeggaruun waraana kan gaggeessan ni jiru. Gareen waraanaa kunniin immoo taankii fi misaa'ilota qabu. Walumaa galatti baha giddugaleessaa waraanaan bittinnaa'e keessatti Iiraan injifattee baatee jirti. Humnoonni alaa waraana jalqabanii biyya diigamte keessatti Iiraaniif kan waraanu humni haaroftii uumameera. Ameerikaan diina ishee balleessuuf waraana jalqabde keessatti osoo hin yaadiin diina isheef balbala bantee jirti. Kanaaf amma Iiraan baha giddugaleessaa keessatti olaantummaan bahuun ishee waan nama ajaa'ibsiisuu miti. Hordoftoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kan isin waliin ture an Muraad Muhammad. Yeroo keessan irraa waan nu laattaniif guddaa galatooma. Yaada yoo qabaattan koomentii nu dhaqqabaa. Like, subscribe gochuu hin irraanfatina.